Ashama hordoftoota YouTube channel Fayyuu Jaalalaa nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kiyya galata waaqaa ta'u egaa har'a waan tokko dhaggeeffadheeni waan tokko irraa hubadhe jechuudha. Wanta dhaggeeffadhee hubadhe immoo akkasanillee irraa hubattaniifanii gara keessan fide jechuudha. Ara jechuudha heelwaan erga lubbuun shii fi foon shii addaan bahee yookaas erga lubbuun shii darbee guyyaa 11ffaadha. Guyyaa 11 guyyaa 12 lakkoofsisteetti jechuudha. Garuu erga foon shii immoo biyyootti dabalamee yookaas immoo awwaalamteeti guyyaa 3dha jechuudha. Kana gidduutti wanti baay'een jedhamaa ture jechuudha. Garuu guyyoota lamaan kana gidduutti akka waa'ee ishii namoonni haasa'uu dhiisanidha. Garuu har'a adaadaan ishii waan addaa tokko haasofte jechuudha. Har'a adaadaan ishii yeroo wanta sana haasoftu ani immoo dhaggeeffadheeni waa tokko irraa hubadhe jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf namni karoora jalqabe tokko yoo dhiisee karoora isaa dhiisee karoora kan biraa keessa yoo galu yeroo baay'ee hin milkaa'u jechuudha. Namni jalqaba bakka nan gaha yookaas nan naqa jedhe tokko wantoota garaagaraatiin jijjiiruu hin qabu jechuudha. Waan ani irraa hubadhe akka adaadaan heelwaa haasawaniitti jechuudha. Heelwaan jalqaba piroosesiin ishii akka Firaansii ta'e biyya Firaansii Awurooppaa akka ta'ee piroosesii seera qabeessa ofiidhuma ishii eegaltee haa eegaltullee malee eessumni ishii akka biyya sana jiranii akka gargaaranii akka ishiin achi geessuuf akka gargaaranii piroosesii akkanaa eegalattee taa'aa akka turte eeggachaa akka turte Direedawaadhaa gara Finfinnee dhuftee adaada ishii faana piroosesii kana eegaltee sababa isheen eegalteefis yaa'u namoonni kaanii biyyoota Arabaa dhaqanii of ni jijjiiruu, maatii isaanii ni jijjiiruu, ijoollee isaanii ni barsiifatu. Haaluma kanaan ilaalchisee jechuudha. Isheenillee haadha ishii gargaaru, haadha ishii jijjiiruu fi mucaa ishii seera qabeessaan barsiisuu ture. Kaayyoon ishee inni gurguddaan kaayyoon isheen biyya Firaansii kana deemuuf karoorfattee eessumni ishiis gargaaree akka ishiin deemtu kan godhaa ture. Kaayyoo kana lamaan jechuudha. Malee heelwaanii gidduutti taajuu shurrubbee argee teerumaa yookaas immoo taajuu shurrubbee bira dhaqaa jettee miti kan isheen karoorfatte jalqaba yookaas kan isheen piroosesii eegalatte jechuudha. Garuu yeroo tokko kaayyoo ati kaayyeeffattee osoo ati kaayyoo sanarra jirtu wanti gidduudhaan dhufu tokko kaayyoo keerraas si kaachisee siinis illee si balleessaa jechuudha. Yeroo baay'ee akkana. Ijoolleen keenyallee yeroo baay'ee biyyoota Arabaa ni dhaqu. Biyyoota Arabaa kan isaan dhaqan jalqaba haa jedhanii gaafa maatii isaanii biraa bahanii tokkoffaa of jijjiiruu, lammaffaa maatii isaanii, sadaffaan yoo ijoollee qabanisanii yookaas immoo qabeenya ofii isaanii horachuudhaaf kan isaan gara biyyoota Arabaa imalan jechuudha. Adeemsa kana keessatti osoo jiranii kaayyoo kana qabatanii osoo jiranii gidduutti waan garaagaraa barachuudha. Dhiira baruu, maal baruu achiin jaalallee jedhamaa, sinfuudha jedhamaa, qibixxirsee jedhamaa toma jedhamu. Kaayyoo isa dur qabatanii manaa bahan sana dhiisaniitu gara jaalalaatti seenu, gara dhirsaatti seenu, gara maaliitti seenu. Isa boodagaa inni isaan karoorfatan sun duubatti jalaa hafe inni isaan boodarra qabatan sun fuuldurarra dhufa. Baay'een isaanii hin kassarochuudha. Kisaaraa addaatu isaanirra bu'a. Gariin isaanii maallaqa nyaatamu, gariin isaanii gara Itoophiyaa dhufan nama isaan jaallatanii walii galanii maallaqatti argaa turan haadha manaa qaba, ijoollee qaba. Kanaafuu maalirraa hubadhe seetanii namni tokko gaafa jalqabu kaayyoo isaa sana dursuu qaba. Kaayyoo isaa sana dursisiifachuu qaba jechuudha. Kanaaf heelwaan jalqaba gara Firaansii kana hojjettee jijjiiramuudhaaf kan isheen piroosesii eegalattee jechuudha. Of dandeessee seera qabeessaan kan isheen jalqabdee of jijjiiruu maatii ishii, mucaa ishii seera qabeessaan barsiifachuu waan hundumaa guuttee kana hojjettee jijjiiramuuf gara Firaansii imalli ishii ture jechuudha.
Ammas kan isheen dhaqxee Firaansuma jechuudha. Magaala Firaans irraati kan Taajuu Shurrubbee dhaqee gara Jarmanitti ishee fudhate. Haa ta'u malee adeemsa keessaa Taajuu faana wal baranii osoo isheen Finfinnee jirtu wal baranii asumatti nikaa kan godhate illee jechuudha. Adeemsa garaagaraatiin akka seera musliimaatti maallaqa illee isatu ergee jechuudha. Maallaqa ittiin qubeelaan bitamee wanti argee wanti guyyaa qubeelaa godhatan yookaas immoo guyyaa ittiin nikaa wal hidhatan sun raawwatamu wantoonni garaagaraa keekiin garaagaraa qophiin garaagaraa nyaanni garaagaraa uffanni garaagaraa kan ittiin ta'ellee Taajuu Shurrubbee maallaqa ergee jechuudha. Maallaqa of danda'e ergee jechuudha. Isa booda garuu Heelwaan kan isheen gara Firaansi deemte maallaqa ofii kaffalte irratti maallaqa muraasa qofa kan inni kaffalee gara Firaansi imalte jechuudha. Imala ishee gara Firaansi erga deemte booda Firaansi Jarmanii kee gara Firaansi dhaqee ishee fudhate jechuudha. Kanaaf hordoftoota kiyya baay'ee garaa nama nyaata jechuudha. Yeroo tokko kaayyoo ofii gidduu wanti galu nama assanaakala. Mee itti yaadaa isinumti. Yeroo baay'ee nuni dur jechuudha. Yeroo barumsa faa barannu osoo barumsa keenya barachaa jirru gidduutti jaalala kan jedhamu tokko jira. Jaalala ijoollummaa faa jalqabnee waan tokko jalqabnee barumsarra nama meeqa akkaataa osoo hin gahin yeroo malee nama meeqatu ulfaa isa booda cabanii golattafu. Carraan namaa cabuu golattafuuf duun garaagarummaa hin qabu baay'ee. Lafa kanarra rakkattee deddeebi'uu fi duun garaagarummaa hin qabu. Yookaan kaayyoo keetiin bakka kaayyoo kee geessee qixa hiriyaa kee sochootee waan maatiin keessarraa eegan waan si karoorfame bira geessee jiraatta. Yoo ta'u baate immoo kaayyoo keessa nagdagattee gidduutti waan arge gashiteetu karaatti hafta hin cabda jechuudha. Wanta eegamu sirraa eegamu hin raawwattu jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee karoora ofii dursuun baay'ee gaariidha. Kanaaf Heelwaan erga deemtee ji'a torba qulqulluuttidha kan isheen boqatte jechuudha. Finfinneeyyuu nikaa godhattee yookaan Finfinnee Dirree Dawaa kana gidduu osoo jirtu yoo deddeebitu adaadaa ishii bira Finfinnee yeroo dhuftu maatiin ishii immoo Dirree Dawaa jiru kana gidduutti waggaa tokko kan isheen teesse jechuudha. Waggaa tokko piroosesiin ishii duubatti jalaa deebi'ee waggaa tokko kan isheen turte jechuudha gara magaalaa Firaansi deemuudhaaf jechuudha. Isa booda erga deemte immoo guyyoota muraasa keessatti Jarmanirraa ka'ee gara Firaansii dhaqee ishee fudhate jechuudha Taajuu Shurrubbee. Egaa hordoftoota kiyya anamma murteessuu miti kan hin dhufe yookaas maaliif duute maaliif ajjeese jechuudha miti kan hin dhufe. Waan hundumtuu ta'eera. Garuu an waan tokko irraa hubadhe jechuudha. Yeroo baay'ee kufaatii nama tokkorraa namoonni hafan ni baratu jedhama. Gowwaan ofirraa barataa jedhama. Gamni immoo ormarraa barataa jedhama. Ijoollee keenya yeroo baay'ee kan karaatti hambisu keessattuu shamarran kan kuffisee hambisu, kan gola namaa keessatti hambisu, akka isheen sarraatenyaa namaa taatu kan godhu, akka isheen bakka carraashii isa jalqabde kaayyoo shibira kan akka isheen hin geenye kan godhu wanta gidduudhaan dhufudha. Wanta jalqaba dhufu miti baay'ee wanta gidduudhaan dhufu, barumsa gidduudhaan wanta dhufu, erga imalame wanta dhufu. Waan kun hundumtu kufaatii shamarran ni saffisiisa jechuudha. Baay'ee saffisiisa jechuudha. Amma Heelwaan boqatteetti bakka dhugaa jirti waan lubbuu ishii jannata haa qanansiisu. Garuu shamarran keenya irraa barachuu qaba waan hundumarraa jechuudha. Of qusachuu qaba jechuudha. Kaayyoosaa dursisiisuu qaba jechuudha. Umuriin hin darbu. Umuriin darbee rakkoon qabu jechuudha. Yeroo kaayyoo qabanitti, yeroo kaayyoo qabdutti umurii lakkaa'u rakkoon qabu. Umuriin lakkoofsa baay'ee waggaan lakkoofsadha. Ati of qabattee ati of eegna yeroo kamittiyyuu ati ni qaqqabda waan sana jechuudha. Garuu maaltu dursa? Kaayyoo dursaa bakka ga'u dursaa jechuudha. Oddoo sana ga'utu dursa. Erga oddoo sana geesse isatti aanutti deemuun baay'ee gaariidha jechuudha. Kanaafuu amma gaabbii baay'ee jira. Osoo akkuma kanaan dura jalqaba osoo taajuu hin bariin taajuu hin beekinitti piroosesii ishii eegalatte sanaan
gara Firaansi deemtee Taajuu faanas waliin barre ta'e kan jedhamu gaabbiin jira. Yeroo baay'ee namni hin gaabbu osoon isa faana wal baruu baadhee, osoon isa jaallachuu baadhee, osoo yeroo warri koo akkasnaan jedhan kana gochuu baadhee jedhama ijoollee baay'ee namni baay'een anillee waan hin gaabbu qaba jechuudha. Otoo yeroo sana waan sana hin goone ta'e wanta baay'ee irra akka hin ga'u anis gaabbii baay'ee ni qaba. Kanaaf hordoftoota kiyya ani waan kana irraa hubadhe jechuudha. Ammallee taanaan waaqni jannata isheedhaaf haa kennu. Ammallee wanta maatii ishii haa jabeessu, mucaa ishiillee isheedhaaf haa guddisu, abbaa fi haadha ta'eef haa guddisu. Isiniin jedha hordoftoota kiyya waan kana irraa baradhe isiniin jedha. Galatooma.